Akka ta'e hamma gochuu qabnu goone irra garuu oolchuun hin danda'amne jechuudhaan kan isaan kaasanii namni du'a hin oolu haa ta'uti garuu aliin haadhu iyyuu malee hojiin isaa immoo waalchaan olii yookiin immoo jechuudhaan egaa keessumaa boollaan ol jechuudhaan kan isaan kaasanii jiranii seenaan isaanii. Amma sirni awwaalchaa gaggeeffamaati kan jiru aliin hara qabrii bu'ee jira hojiin isaa garuu qabrii ol jira maaliif walalee isaanillee je'ee jira osoo uleen illeen cabee tan abbaa gadaan cabu seerri hin cabu akkuma jeetti aliinis hojiin isaa qabri ole arra qaamni isaa hara boollaa seenuusi hojiin isaa qabri oli kanaafuu hojiin isaa kan barbaraan yaadatamuudha. Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa ammaan tana iddoo dhaloota isaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti sirni awwaalcha isaa gaggeeffamaa jira akkaatuma sirna amantaatiin jechuudha. Haala ateen kan inni gaggeeffamaa jiru keessattuu aliin immoo nama waan gaarii uummataaf buusee darbedha. Nama uummataaf waa hojjetedha. Takka ofiisaaf nama hin jiraannedha. Kanaafiyyuu seenaan isaa hin dagatamu jechuudhaan kan kaafameeti jiru keessumaa wanti kaafame keessaati Alii Birraan nama addunyaa kanaaf jiraatee darbedha. Biyya kanaaf qofa osoo hin taane nama addunyaaf jiraatee darbedha. Muuziqaan immoo afaan addunyaa ta'uu nama baasee mul'isedha. Kanaafiyyu Aliin haa buyyuu malee lubbuun isaa haa darbuyyuu malee hojiin isaa lafarraa hin darbu hojiin isaa awwaalcha keessa hin galu jechuudhaan kan isaan kaasaati turan namoonni garaagaraa jechuudha. Artistoota akkasumas immoo namoonni bebbeekamoon aangawoonni mootummaa wantoonni isaan kaasaa turan keessaati hojiin Alii bayeeti kan inni mul'atu addunyaa irratti bahee mul'achaa jira. Kaleessa barsiisaa ture har'as ni barsiisa. Kaleessa kallattii dhaloota kaa'aa ture har'as hojiin Alii kan inni godhu kallattii hojiif kaa'a jechuudhaan kan isaan kaasanitti jiranii keessattuu dhaloonni boor akka baruudhaaf boor mirga isaa akka inni falmatuudhaaf sirboonni Alii tokkoon isaanii eenyummaa ofii akka isaan of baranii taasisa. Kanaan cinaatti immoo eenyummaa qofallee osoo hin taane jireenyummaa hawaasummaa keessatti illee haala kamiin nama faana irra jiraachuun qaba. Yoo haala kamiin nama faana irra jiraadhe kan inni jireenya koo gaggeeffachuu danda'u kan jedhu keessatti illee sirboonni Alii akeektuu gaariidha jechuudhaan egaa namoonni kan isaan kaasan jechuudha. Akkasumas artistoonni hiriyyummaa akkasumas immoo walitti dhufeenya hedduu qabanis kanadha kan isaan kaasanii Alii nama salphaa maqaan qabri oli wantiin yaadata Junaydillee maal jedhe umrii isaa dheeressuudhaaf umriin isaa akka dheeratuuf waa hedduu yaallee jirraa hanqa dandeenyu saniis ta'e hana garuu guyyaa dhalannuu du'a keenya beeknaa gaafa dhalattuu namni akka du'u beekamaadha garuu jireenya addunyaa kana keessatti jiraattuun waan gaarii hojjetanii dabruun Dr. Kabajaa Artist Ali Birraarraa barachuun akka barbaachisaa ta'ee addunyaan silaahuu tarraa hafanii miti fuuluma rabbitti rabbi sabrii nu haa godhu hara jannatatti haa nu qajeelchuu ja'aniiti gaa kadhannaa kan taasisanii fi arraan tana adeeroon awwaalamee jira hojiin isaa garuu qabri ol jira. Kanaafuu ummata Itoophiyaa hundaa fi jajjabina hawwinaa dhugumaanuu mana muuziqaa mana kitaaba guddaatu cufamee jechuun ni dandeenya garuu hojiin isaa hojjete akka hin cufamneef immoo ragaadha. Keessumaa egaa sirna awwaalchaa kun keessumaa egaa lubbuudhaan lafarraa darbus wantoonni lafarratti inni kaa'ee darbe immoo gahee guddaan ni taphataadha. Keessumaa biyyi kun tokkummaadhaan akka isheen dhaabbattuudhaaf dinagdeedhaan akka jabaattuudhaaf siyaasaan akka isheen jabaattuudhaaf Artist Ali Birraa magaalaa dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatti daawwateetu jira. Egaan sirna awwaalchaa kanarratti sangoota mootummaa federaalaa akkasumas kan naannolee dabalatee artistoonni buleeyyii fi akkasumas dargaggoonni hiriyoonni isaa maatiin isaa bakka argamanitti lafa dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatti raawwateetu jira. Egaan har'a Oromoon nama guddaa seenaa kitaaba seenaa Oromoo nama qabatee jiru nama artistii Oromoo guddisee nama beekamaa artistii Ali Birraa dhabdeetu jirti. Egaan gaggeessaan gootaas as magaalaa dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeeffametu jira. Sirni awwaalcha isaas as magaalaa Dirree Dhawaatti raawwateetu jira. Dear viewers and listeners, this is the funeral ceremony of the late Dr. Artist Ali Birraa. Oben has been bringing you live since from the
farewell ceremony to the funeral ceremony of the legend artist Ali Birra. Ali Birra is the renowned Oromo artist, not only the Oromo artist, is the great Ethiopian artist and is well-known artist across the region. He sang this in more than different 7 languages. And he used to bridge unity, love, and synergy among the community in Ethiopia and across the region. And he is such great man, and Oromo lost a such great man of honor, and we honor him and his legacy and his art will stay with us in eternity. And now his body is laid to eternity at his birthplace, Diredwa City, at the presence of senior government officials, regional state officials, and as well as the federal officials, his families, friends, and colleagues of from the music industry. And we salute the late hero artist Ali Birra. ክቡራን ተመልካቾቻችን የክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ የቀብር ስነ ስርዓት በትውልድ ከተማው በድሬዳዋ ከተማ ተፈጽሟል። በዚህም የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ከፌደራልና ከክልል ተገኝቷል። እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቹ፣ የሙያ አጋሮቹ በተገኙበት በትውልድ ከተማው በድሬዳዋ ከተማ ተከናውኗል። ኦቤንም በቀጥታ ስርጭት እናንተ ጋር ሲደርስ ቆይቷል። ከበጀምቶ ታዲያውቱ ተገኛ ጋን ስርኒ አዋልቻ አርቲስቲ ከበጀማ ዶክተር አሊ ብራ ኦቤን ተምሳሰገለቲን ሱራን ጋቱሬ ከነፈካታ አማ ተምሳሰገኝ ከለቲ ኦቤን ስቱዲዮ ሙሙቻ አዳማ ራይት ፍፋ ቱርቲን ከሰን ኦቤን ወሊናቶ ወሊድ ቢኔ ጅራ አምቦን ጋ ሀለ ወሊገላ አቺ ጅሩ ኖ ሀሴ ጅራ ከይሱመቱ ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ ጉያ አራንተና ሉቡን ኢሳ ሀረ ቀብሪቲ ገራ አዱኛ ሂስቴ ብየ ከይሳ ሀንቀ ዶክተር ከበጃ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋቲ ፊ ዩኒቨርሲቲ ጅማራ አከስማቲስ ሆጂ inni hojjeteni paarkiin milinemi paarkii Ali Birraa ja'amuun asittis Adaamaa kanattis daandii Ali Birraa ja'amuun moggaafamuuni gahee jira. Kun egaa itti hanqataa Ali Birraan ijoollummaa isaarraa kaasee hanqa umriin isaa as ga'ee har'aan tana awwaalamutti jechuudha. Waltajjii muuziqaa kamuu irratti akka injifatee qalbii namaa qabateetti kan ture jechuudha. Akkuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa obbo Kadir Juhaar kaasanitti kanaafuu Aliin hojii isaatiin dhaloota biratti barabaraan kan yaadatamuudha. Aliin hojii inni hojjeteen amala gaarii inni qabuun egaa hawaasni Itoophiyaa har'aan tana kan onneen isaa cabeechuudha. Ifni Aliin qabsiise, ifni Aliin umrii waggaa 14ffaa isaatti qabsiise onnee nama hundaa keessaa kan hin dhaamneedha. Kanaafuu imala isaa tana namni hundinuu artistoonnis ta'ee namni hundinuu hordofuu akka qabuudha. Kan bakkaawwan garaagaraatii ergaa dabarsan keessatti kan akeekan jechuudha. Tole Aliidhaan kana jennee ibsuun rakkisaadha. Inni jalqabumarraa isin kaasaa turre kabajamtoota hordoftoota keenya egaa jaallattoota isaa akkasumas immoo firoottan hiriyoottan isaa hundaafuu jajjabina hawwina. Dhaloota gara fuulduraatti immoo hojiin hojjechaa jiru, hojiin kaasaa ture dhimma jaalalaa tokkummaa keessumaa walqixxummaadhaan wal qabatee dhimma biyyaa irratti tokkummaa manni kaasaa ture kana dhaloota gara fuulduraatti raawwatu fiixaan baasuun waa taasisu isiniin jenna. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.